Namoonni waaqayyoo guyyaa har'aa kana sababa galataa godhee iddoo kanaaf sin qopheesse gara kanatti akkas naa dhuftu sabni immoo harka keessan sham godhaa gara kanatti naa simadha. Harka keessa walitti buusaa gara kanatti naa simadha. Namoonni guyyaa har'aa kana waaqayyoo carraa galataa isaaniif kenne gara kanatti akkas naa dhuftu. Harka keessa sham godhaa naa simadha sabni. Waan addaatidha inni guyyaa har'aa kun isaanumarraa dhageenya waan ta'eef harka keessa sirriitti reebuudhaan gara kanatti naa simadha. Sa'aatii ammaa kana sin immoo gammachuutti guutamaa taa'a. Yeroo sana si dhugaa ba'an sin achi gammachuutti guutamaa taa'a. Yeroo sana si dhugaa ba'an kan koos in ta'a jedhaati amanaa taa'a. Mee maqaan keessan eenyu jedhamtu eessarraa dhuftanii waaqayyo maal siniif godhe? Eshi duraan dursee gooftaa isa waaqaaf lafa kana uume sayyaanaaf araara sanuu baay'ise sayyiroo kana nuu kenne isa nama galataa nu godhe kanaafi maqaa qotoon himiin innuu maqaa koo beekaa annan jilbeeffadha sabni immoo ka'ee dhaabateetu waaqayyoon naa galateeffata. Sabni ka'aa dhaabadhaa galateeffadhaa fi sabni taa waaqayyo sinaa eebbisu mee waan waaqayyo siniif godhe maqaa keessanis egaa sabni yoo beekayyuu isinis mee ittuma fufaa maqaa keessan ibsadhaati gara dhugaa baatii keessanitti darbaa. Maqaan koo Bulchaa Tasfaayeen jedhamaa kanan jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Hundumti keessan na beektu. Waa'ee dhugaa baatiitti yoon darbe anoo toon hin jenne sabni kun gimmaa'in isaan beeka waa waaqayyo lafa kanatti haasaa ture waa waaqayyo iddoo kanatti dubbachaa ture hin beeka namni hundumti namaayyuu dursuma isaatii kaasee yoon isinitti hime jalqaba isaa gaafa guyyaa afurii baatii 2014 isa gaa gimmaasha isaan isinitti masaa siqee tanan isa chaanu miti obboleessi keenya raajiini asirra dhaabbataniitu hin milkooftaa milkaa'inatu jira fuuldura kee ayizoo jira yaa waaqayyinaan jedhaniitu tachina godhani. Isa kanaanii gaafasumaa kaasee omtu ta'u dide. Milkooftaa malee wanti ta'u hin jiru yoomidha milkaa'inni kun hin jedhaa 15 ta'ee 16 ta'ee eegaadhuman ture. Amma safar raajii keessa in oola in bula malee in milkooftaan afaan isaanii keessaan bahu anumaan inni arganiidha akkas jedhumo akka midha dhiyeetana yaada hedduu keessan galaa ture gaa dhugaa jiru naasaa isa dhugaa waaqayyooti. Achiin booddee guyyaa tokko gaafa guyyaa 12 bara 2017 otoo guyyaa tokko bara 2017 ga'ini gidduu tokkotti ka'imee naan jedhanii walakkaa sana taa'ee tanan jira. Akka nama maraatee gidduu kana si'achi fiiginaan jettanii namoonni gaaf sanan argitu natti fakkaate jirtu laayiviin isaas jiraachuu danda'a waraabameera waan ta'eef akka nama maraatee walakkaa kana nasiifachi fiigaa ture kaadhu jedhanii nan fiige ergaan amma yeroo nani fiigu isaan waan isaanitti waaqayyo ibsa natti haasa'u in milkooftaa in jammara kanaan booddeeyyuu kan kee balballi banameera naan jedhanii Yesuus gooftaadha. Banameera balballi jedhanii asumaan isa lammaffaattan darba ganaa lammaffaa isaa toon dhagne asumaa achiin deemaa jira. Maaltu banama maaltu ta'a jedhee tanan yaa waaqayyo jedheen waaqayyo fuulduran kaa'e isin jedhaman isatti kennan isatu beeka situ danda'a. Anamaan danda'u danda'an sidha beekaan sidha. Waan dubbatteef immoo situ beekan jedha malee dhugaa waaqayyooti guyyaa tokko keessa guyyaa tokko waaqayyo akkatti waan sobaa dubbatadhe keessi konan shakku. Otoon gara isa biraatti hin darbiin ammas guyyaa tokko walakkaa sanaa ka'inaan jedhani. Raajiin anuma bichaatti raaju moo yoo akkami dubbiin kun dheerate dhugaadhuma jiru naasaa qaama iddoo fuula arsarran jira. Ka'ee tanan duuba sanan taa'ee tanan walakkaatti ol siqee taa'uu jammare sagantaan nan gaggeeffadhu nan siqiquu jammare. Homtuun jiru homtuun ta'u sagaleen abdii jira. Ani garuu nan amana sabni kun taa'ee yeroo isaan kana naan jedhanii tarii shakkaa laata. Waatu jira laata isaan amma ajaja waaqarraa fudhatanii taasa'u. Ani immoo nama fooniiti waan an ta'eef ofan dadhaba nan shakka. Achiin booddee walakkaa sanan taa'uu jammare achi oliiqeen ta'a dura duuba isaanii kana maleen taa'u walakkaattan oliiqe. Sababa ergaan deddeebi'ee milkoofta isiniin jedhu garuu immoo milkaa'ina sana eegdanii waan dhabdaniif iddoo jijjiirrachuu jalqabdanii jechuudha. Iddoon jijjiirradhe. Gaafa kaanii ammas na biraan hafne walakkaa sana taa'ee toon jiru koottu naan jedhani. Koottoodhaniitu iddoo kana dhaabbataniitu kiisii koo keessa wanti jiru qarshii 200dha. Ela qarshii kana eebbisee sitti kenneera naan jedhanii qarshii sana natti kennani. Ani egaa yeroo isaan natti dubbatan mimmaaniif dandeen dubbadhu
nan bo'a simjee bo'a maaliif rakkina koon beekaafan bo'a himimmaan koo dhangalaaseen bo'a qarshiin 200 sun dhuftee gaafa kiisii koo keessa galtu amantii hin dhaguute tokko jedhee gaafa jammaru haati manaa koo bara 2005 kan isheen mucaa deessee hanga bara 2017tti dhalan qabnu waggaa meeqa salphaatti waggaa 12 hawwiin keenya dhaladhaa qabeenyi hin jiru qabeenyadhaa of shakkaa jirra gaafan birrii 200 mana kanaa fuudhee galuu ishee garaatti hafe kan waggaa 12 isheen waa argitee hin beekne garaa ishii keessatti ilmi hafe kanaaf gooftaan galateeffadhaa. bara 2005 dhala godhattanii bara 2005 asitti amma bara 2017tti dhalatoon godhatiin ta'aa turtanii garuu guyyaa iddoo kana namni waaqayyoo qarshii 200 isinii kennanii kaasee waan haaraatu mana keessanitti eegalee jiru. In jalqabe maal jalqabaa waan nama ajaa'ibu keessaa ishiin ilma deesse gaafa jimaataa ishiin ilma deenyaan gaafa sanbataa immoo kanan bara 2000 kaasee amees argeen beekne ameessi tokko qe'ee jira inni immoo jibicha deesse isheenis galateeffadhaa waaqayyoon. Ittuma dabalaa sirriitti harka keessa walitti reebaa eebba dachaa isa nama eebbisu waaqayyoof galata keessan ittuma dabalaa fi lillee keessa sirriitti waaqayyoof itti aanee waaqayyoo milkaa'inumaan isin yaadachuu jalqabe jechuudha. Anan ameessa qeeqootti argee waggaa 12 kanan ala daa'imaa arge waggaa 12 ilmi gaafa roobii dhalateetu jibichi immoo gaafa sanbataa dhalate qeetti lachuu jiboota gooftaa galateeffadhaa. Yesuus gooftaadha. Achiin booddee otuma egaa achi deemaa jiru akkaawuntiin kun birrii argee hin beeknes birrii arguu jammare. Ani Kiristoostu beeka iddoodhaa dhufes hin beeku. Akkaawuntiin ani baankii deemee kun ragaan obboloonni kos keessa jiru ijoolleen yoo baay'ate birrii 20,000 30,000 50,000 kanan baasee hin beekne obboleessi koo tokko ammas keessa jira. Kukullannaa koo laaleet kukullachaa jirta ati nama hojiitti deemaa jirtudha iddoo aniif innii fi waaqniif lafti jirutti namni biraan jiru qarshii 100 fuudhee natti laate balbala baname Yesuus gooftaadha galateeffadhaa. Iddoo ammaa jettan kanarratti gaafa namni waaqayyoo qarshii 200 isinii kennerraa kaasee eebbi dachaadhaan mana keessan seenuu jalqabee buleessi keessan immoo akkaataa hojii akkasin mijeeffattaniif akkaawuntii keessan irratti akka galuu fi irra deebi'ee saba kanaaf akka ta'uu fi qarshii meeqatu akkaawuntii keessan irratti dhangale? 100,000. Qarshii 100,000 chaaru harka keessan reebaa waaqayyoof galata dhiyeessaa fi. Egaa amma obboleessi kuni waasii namaan qabu ragaa namaan qabu anaaf isadha waaqaaf lafa gidduu keenya jira. Qarshii 100,000 yoomii ka'ee edda 200 sun seente 200 sanatti hojjechaa jira. Isaan booddee hojii eegallee waaqayyo nu gargaare manni koo nagaadha ani nagaadha qabeenya isa jedhamu kanas birrii isa lakkaa'amu kanas lakkaa'uu jammarree gooftaan nu gargaare isa kanaaf waaqayyo na galateeffadhaa. Tole ittaansee erga eebbi kuni mana keessan seenee amma maaltu siniif ta'e? Isa ammaa bira yoo ta'uun ga'iin eebbedduma mana koo seenee motora tokkoon bite. Birruma 200 sun edda dhufe. Motora sana bitee tana motoraan otoon deddeemaa jiruutti gabaa gudaran deemi. Gabaa gudarennaan deemu obboleessi keenya tasfaa yaadataa hin beektu. Abukaattoo seeraati gidduu keenya jiru nan jaaladha. Jaalala dhugaan jaaladha. Kophaa isaanii dhaabbataniitu nama lottorii kutee konkolaataa nyaatu jedhanii gudar keessa dhaabbatanii taasa'aa jiru. Anamma lottoriin naabaaf hin kun. Tasfaayee gargaarsaaf jecha kophaa isaatti namni kun tuufoozoon qabu. Dhimma kana keessa soo kaleessa hin beeku. Akkamitti kana jammare jedheen garaan koo na hammaateetu dhaaba horiitti beetoon deemaa jiruutti isaan yaadatu kunoo gidduu kana jiru gwaaddanyaa tokko harkaan qabeen koo dhagneen nama kana jajjabeessina irraa kutuu qabna. Nama kana yoo shakkite nama amanamaadha kiristaanaadhaan nan beeka. Amanamummaa isaa nan fudhadha ani. Rakkoon qabareen isattis dirqama laadheen ofittis dirqama laadheen maal yaadeen kute gaa nama isaan waaqayyoon qabu abdii qabu akka kootti gabaa gudar seenanii otoo milkaa'in bawulaata. Dhugaa waaqayyooti. Otoo milkaa'in bawulaata. Namni isaan hin beeku. Safarri isaan itti beekan safara biraadha. Safara isaan dhaabatanii amma hojjetan immoo safara biraadha. Gabaa biraa dhaabatan waan ta'eef jedheen
garaan kona hammaannan dhaqeetananii lakkoofsa meeqa jiraa naan jedhe. Obboleessa koo lakkoofsa sitti fakkaate irra kaa'e hojii Yesuus hojjetaan jedheen Yesuus gooftaadha. An hojii koo miti lakkoofsa si on fileen waan an godhun qabu lakkoofsa si fakkaata turra kaa'ii naan jedhee tanan zinjana birrii akkasitti isaan booddee lakkoofsa 1277 irra kutee natti laate. Lakkoofsa kanarra jirta naan jedhee deemee tana naambotti galee isaanis wajjin gallallee naan jennaan ariifadhee galee har'ammoo kunoo carraan baheetu carraan konkolaatichaa na qaqqabe kunoo qulfii naa laataniiru gooftaaf galannaa ta'u isa kanaaf sabni waaqayyo nu galateeffadha abbaa konkolaataa abbaa ilmaa. Sabni ittuma fufaa harka keessa reebuudhaan ol kaa dhaabadhaa waaqayyoon galateeffadhaa fi ililleetti dabaluudhaan waaqayyoof galata ol dabarsaa. Kunoo carraa akka kanaa isa nama badhaasu waaqayyo isa guddaa kanaaf galata keessan ammayyuu taa waaqayyo isin haa eebbisu sabni. Mee carraa konkolaataa kun otoo isin hin qaqqabin dura lafa kana irratti bara kana keessaa sagaleen dura deddeebi'ee isinitti dubbatamaa ture suni bara kana isinitti deebi'ee isinitti dubbatameera. Eengedda sanbata 7 irraati. Zayitiidhaan kadhataa jiru. Akkuma jedhe egaa duubatti baqachuu walakkaa sanan taa'eera. Darabeen nageenyaanii dhufeen fuuldura kana dhaabadde. Dhugaadha waaqayyo isaan haa eebbisu. Tachina godhee ni raawwatameera jedhani. Ani waan raawwatamus hin beeku. Kaleessa isinitti meera sagalee raajii natti baay'ateera dhiin. Sanbata 7 har'aa taj godhanii raawwatameera jedhanii 7 toon guutiin gaafa kamisa isaa immoo qulfiin konkolaataa kun dhufee nu harka galee Yesuus gooftaa. Galateeffadha. Harka keessa reebuudhaan ammayyuu ilillee keessa itti dabalaa waaqayyo isa guddaa kana isa akkatti nama milkeessu kana ammayyuu galateeffadhaa fi tole isinis waan isaan hir'isan yoo jiraate maqaa keessan dubbachuudhaanii itti fuftanii dubbattu maqaan keessan eenyu jedhamtu eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Shuumee Barsiisaan jedhama. Asuma gandaan Waaroodha manni keenya. Mee waa waaqayyoo isinii godhe keessaa waan isaan irra darba yoo jiraate itti fufaatii isinis immoo saba kanaaf dhugaa ba'a. Waaqayyo guddaadha. Inni namaaf xumuraa waaqayyoof jalqaba waan ta'eef nuti konkolaataan kun nu qaqqaba jennee waan yaadnes hin qabnu. Lammaffaa konkolaataattis deebina jennee hin yaadne. Inni waaqayyoo onaa lalisiisee lafa onaa keenya jiisee nama galataa nu godhe fuula keessan nu dhaabe waaqayyo haa galateeffamu waaqayyoon nu galateeffadha. Dhugaadha mana kanatti waan tunduun dubbatama 7 irraa anis ganama dhufeeni bara kana keessa meerre namni dhugaa baatan eenyu taatu jennaan anadha jedheetan amantiidhaan fudhadhee otoo barri kun keessaan bayin dhugaa baatu ta'a iddoo kana dhaabadhannaan amantiidhumaanan fudhadhee dhugaa bahuudhaaf dhaabadhee galanni Yesuusiif haa ta'u nuti guddaa isaa waan jennu hin qabnu inni waan hundumaa danda'u inni dursee cimsee mana isaa keessa nu dhaabee warra jiraatan warra har'a ga'an inni nu godhe maqaan isaa waaqaaf lafarratti haa eebbifamu waaqayyoon dabalaa nuuf galateeffadha. Isinis yeroo raajiin lafa kanarraati namoonni otoo barri kun keessaan bayin dhugaa baatiidhaaf iddoo kana kottaa dhaabadhaa gaafa jedhanii isin amantiidhumaan saba keessa teessaniitu fudhattan jechuudha. Dhugaa baatii as baatanii namni dhugaa baatan eenyu taatonnaan torbee kana keessannaan anadhaan jedheen durammoo isa waa'ee mucaa dhugaa bahuu sodaadheetanii itti dhiisen taa'aa ture. Kuna walitti qabnee waa'ee mucaas waa'ee makiinaas inni galataan nu dhaabe maqaan isaa waaqaaf lafarratti haa kabajamu. Konkolaataan kunis kan keenya miti kan ilma waaqayyo isa waan hundumaa danda'uuti. Kanaaf harka keessa walitti buusaa sabni kun nu galateeffadha. Waa'ee daa'imaatiinis wal qabsiisanii isaan dubbachaa turaniiru. Waa'ee daa'imaa kana bara 2005 kaastanii amma 2017tti eeggachaa dhuma turtan immoo akkami haalli isaa? Bara 2005 kaasee amma bara 2011tti qusannoo maataa fudhachaan ture. Isaa kaasee immoo 2011 kaasee amma 2017tti qusannoo maatii otoo fudhatiin ofuma isaa dhiisee raajiin fagaaf tokko anas dhufee qinxaarotiin qaba sanaaf kadhachuudhaaf hin dhufee. Maa inni waan ati waan dhalan qabne wayiituu natti dhufa gara keessa kanatu natti dhaga'ama waa'ee dhukkuba keeyyuu miti naan jennaan sirriidha raajii dhalan qabu ennaan naaf kadhatanii asumaan waan haaraa ta'a naan jedhani gaaf sanas 2011 kaasee hanga 17tti marfeesi waraannanne homaas hin godhanne iddi gaafa isaan nu kadhataniiti mucaa ilmaa da'ee kun amma jidduu keenya jira maqaansaa wabii jedhama waaqayyoon nuuf galateeffadha.
namni waaqayyo asitti isinii kadhatanii waa'ee mucaa isinitti dubbatanii akkuma namni waaqayyo dubbatan garuu iddoo kanatti waan waaqayyo dubbatee waggoota dheeraadhaa booda dhalli ilmaa harka keessan seene jechuudha. kuma lamaaf kudha tokkoo kaasee hamma bara kuma lamaaf kudha torbaatti teenye gaafa guyyaa isaa waaqayyo mucaa ilmaa nuuf laate. Sabni kana dhaga'aa jiru waaqayyoon amma harka keessa walitti reebaa waaqayyoon galateeffadhaafe.